Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti isin biraa ga'u. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo har'a ganamaa har'a kaleessa galgalaa fi akkasuma kan amma isin biraan ga'uudhaaf deemna. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kooti. An Reedii Adam Tube. Namoonni YouTube channel kiyya faariyaa taatanii dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Dhumarrattis video keenya like gochuu hin raaffatina isiniin jenna. Odeeffannoo keenya kallattiin isin biraan geenya jechuudha. Akkuma beekamutti injifannoodhaan injifannoo gammachuudhaan gammachuu kan galmeessaa jiru guyyarraan guyyatti gooticha woboo zoonii kibbaa zoonii lixaa fi akkasuma walumaa galatti woboo Oromoof Oromiyaadha. Injifannoodhaan injifannoo guyyaa guyyarraan galmeessaa akka jiru isiniif gabaasaa jirra. Keessumaayyuu kan har'a taasifame injifannoo addaa kaleessa galgala halkan sa'a 4 irraa eegalee hamma ganama kanaatitti kan ture jechuudha. Godina Booranaatti akkasumas immoo ganamallee sa'aatii tokkorraa amma gara zuurii kanaatti kan ta'ame naannoo Adoola Waayyuu kan jedhamutti jechuudha. Gujiitti injifannoo ajaa'ibaa kana galmeessisan. Injifannoo galmeessisuu qofaa miti. Meeshaalee bireenii gurguddaa fi akkasumas immoo kilaashiiwwan adda addaa hanga rasaasan bahutti hedduu harcaasanii galii waraana woboo Oromoodhaa akka taasisan odeeffannoon achirraa nu dhaqqabee jira jechuudha. Hin beektanii woboo jechuun lola isaa malee waraana isaa malee waan uummanni irra jiru nigdii daldala addaa tokko akka hin qabne hin beektan. Kanumaa isaa obeeffatee uffata poolisiin Oromiyaa haaraa itti kennanii kilaashii haaraa itti kennanii ergan gara kilaashii xash mataa keessaa godhanii uffata isaanii irraa guuratanii kophee isaanii fudhatanii ittiin qabsaa jira. Maaliif woboon akka anaafsii uffata guyyarraa jijjiiratee hin deemu. Akka anaafsii daldalee bitee hin deemu. Kophee gaarii hin qabu. Woboon kan qabu ka ajjeesirraa baafatu kan immoo qaanyii miti. Qabsaan waa'ee qabsoo malee waa'een uffannaa isa yaachisu jechuudha. Uummanni Oromoos kana duuba dhaabatee leenjerii biteef tokkochi hin jiru. Kanaaf uffannaan baay'ee hanqina uffannaa baay'ee qaban. Hanqinnummaa xiyyiitiitu baay'ee qaban. Garuu xiyyiitii kana yeroo hedduu waan poolisoota adda addaatirraa booji'anii fudhatanii hanga san of jiraachisaa jiranii. Kanaaf injifannoowwan isaan galmeessan tokko lama jedhee kan isiniif ta'e himuu danda'u miti. Baay'eedha akka malee. Kanaaf immoo odeeffannoon kallattiidhaan akka duraanii san suuraalee fi haasaa miidiyaa irraa finnuun isiniif gabaasuu dhiisneerra. Kallattiidhaan namoota achii dubbisnutu jira jechuudha. Waraana keessa ijoollee miseensa ta'antu kallattiidhaan tarkaanfilee fudhatamne yaa'u. Teknooloojiin tureera waan ta'eef woboon akka ajaa'ibaatti moobaayilii fayyadama. Moobaayilii adda addaa kan bifa kaameraatiin haasoftu jechuudha. Yoo barbaadan amma affeeruu hin danda'ama woboo jechuudha. Maaliif? Kaameraa moobaayilii kaameraa qabu teknooloojii hojii kadeemu waan qabuuf jechuudha. Nuti amma walumaa galatti wanni jechuu barbaadnu injifannoowwan guyyarraa isaan galmeessan kun waan isin ajaa'ibu keessaa immoo harki caalu milishaatu booji'amaa jira akka jiru akka isaan himanitti milishaan guyyarraa poolisiin ofiisiitti akkam gooteedhaan duuba deemte milishaa of fuuldura keetti jalqaba milishaa fuuldura keetti itti aansitee mootu poolisii dudduutuu tana lafa keetti itti aantee liyyuu haylii keessa liyyuu haylii booda immoo makalaakaa fi waraana Eertiraatu jira jedhame. Kana keessa wayita fuuldura woboon milishaa haleelu warri poolisaa xiqqoo duba deebi'a. Poolisii lammaffallee hin haleelamti. Makalaakaa fi warri Eertiraa dhufe immoo kallattiin of duuba deebi'an dhiyeessanii jechuudha. Argitee wallaalummaa isaanii miskiinan waa takka hin beekne of duratti facaasanii ofii isaaniitti duubarra deemanii dhiyeessanii jechuudha. Kana odeeffannoo achi arganne immootu aan ofii falassafee kan isin himuu miti. Kanaaf warri milishaadhaa ilmaan teessan guddifadhaa daraa keessan isinitti himnee jirra. Mootummaan kun isin hin fayyadu. Ilmaan teessan irraa adda isin baasuu fi ofii isin fuuldura kaa'ee ofii duubatti hafuufi. Amma dura gisee lola wannoo san lola wayyaanee fi mootummaa Itoophiyaa ture san milishaa Amaaraatu dhumtee fuuldura qajeelchanii beektaa. Dhumtee jennaan makalaakayaan itti tare giddiidhaan mootummaan giddiin itti arge jechuudha. Isarraa barnoota fudhatuu qaban silaa. Isinii galee barnoota achirraa fudhatuu ka qabu asitti lubbuu ofii wareega. Baay'ee waan isin gorsuuf osoo hin taane ilmaan teessantu garaana nyaate borro
Shakki min ilmaan teessanii Oromoo irratti waan lafa dha'uuf ijoollee Oromooti akkana taate akka jettan waan beeynuuf malee akka isin ummata woboo yookaan ummata waraana bilisummaa Oromoo kana shiftaa jettanii balleessuu deemtanii silaa isin baduu qabdan ture. Wanni garuu isin gorsinuuf isin akeeni keessan dhiiguma keenya wallaalummaa keessantu achi isin erga jechuu isin gorsuu barbaanneti malee akka wantichi kun isin isaan balleessuuf deemtan ifa eenyumaaf iyyuu. Garuu isaan balleessuuf ka deemtanii beektanii osoo hin ta'in wallaalan akka taatanillee sirriitti hubanna. Osoo wallaala qabaachuu baattanii obboleessa keenya nyaachuuf hin deemtu osoo natti sanuu isumaayyuu kasi bilisoomsuuf deemu. Sii milishaa masaaraa diinaa baadhatee deemu kana masaaraa diinaa sirraa eegee masaaraa keessatti hidhuudhaaf. Argitee erga matana jalaa si baasuudhaafi jechuudha. Kanaaf akkasitti woboon argitee akka mootummaan xiqqeessee yaadee shiftaa tanan balleessinaa maali jedhu sanitti osoo hin taane sadarkaa guddaa irra jira inni woboon jechuudha. Daandilee adda addaa iddoo magaalota adda addaa waajjiraalee mootummaa meeqaatama qajeelumaan inni qabatee jira keessa taa'ee. Kana lola osoo hin taane hojiin waan qabatamaan guyyaarraa mul'ataa jirudha. Argitee mootummaan giraata gaabbee alaa diina baay'ifate keessaa diina baay'ifate biyyi hundi isaa diinaan biyyatti masan eessatti akka ceessu hedduu bicha biyyuma ta'e san nama kaantu isiisi waan biraati miti. Dachema Oromiyaa sana kan kaantu hin malee kabiraa baddee baduu baattee no problem rakkinaa miti. Nuni ilaallatu waan ta'eef biyyattii san kufaatii hamaa keessatti darbaa biyya Ameerikaan akkasii Masriin akkasii maaliin akkasii biyyi hundi diin asiin immootu naannawun Oromiyaan akkasii Tigraay akkasii Amaarri mataan isii akkasii uummanni kibbaa akkasii eenyuun wajji akka inni jiraachuu hedduun beeku. Inni sa'a kanatti waa'ee filannoo maqaa filannoo sababeeffatee manneen barnootaa duraanii qalamii dibee eebbisiisuu manneen barnootaa argitee dhiiguma ilmaan Oromootiin ijaarame akka nama ofii baajeta isaa keessa isaatti baasee ijaaree eebbisiisuu hayyee kun waan gaarii eebbisiisaaf miti garuu uummata shawwaduuf gisee qaamaan eebbisiif. Gisee filannoon gahee qofa waa eebbisiisuun karaa daandii eebbisiisuun manneen barnootaa eebbisiisuun qamadii hiyyeessi qotii ofiitiin qotate irra deemtanii suuraa kaatanii eebbisiisuun eesh faayidaa. Akkamitti akka uummata biyya kana bulchuuf akkatti qaldii ta'e na ajaa'ibaa iyyuu. Muuxannoo warra abboota keessan duraanii irraa fudhattan qabattanii ta'umaa deemtan waan haaraa ajandaa haaraa fidattanii warri mootummaa kun na dhibdanii bara. Waan duraan mallasaan godhu mallasaan gaafa wannoon gahe gaafa argitee filannoon biyyaa gahu karaa kaartaa kaasaa xaafii namaa keessa dhaabatee suuraa ka'a qonna adda addaa keessa dhaabatee suuraa ka'a manneen barnootaa moofan kana qalamii dibee suuraa ka'a yookaan immoo viidiyoon yeroo san suuraan baay'ee hin jiru televizyiiniin dabarsa. Kunillee amma akkasuma qamadii namaa keessa deemee suuraa ka'u argitee mana barumsaa dafqi nama tokko waan biraadhiis qabeenya nama dhuunfaa akkeenya akaadaamii Daraartuu Tulluu Safradha. Asuma mootu akaadaamii miti mana barumsaa wannoo eenyu maama labanii maama aannan maamaa jedhamu maamaa miilki moo maal jedhamu kan abbaa qabeenya haadha adde saarattiin ijaarame tokko akka waan ofii ijaaranii eebbisiisan dhaqanii waan nama dhuunfaa qabeenya namni tokko akkatti dafqasaa xaat qodhee itti fide isaan immoo akka waan ofii hojjetanii piroojeektii san ibaluun eebbifamee jira akkanatti eebbisamee jira. Maal situ ijaaree fi Daraartuu fa'aa situ ijaaree fi adde saaraa fa'aa situ ijaaree fi dafqa ofiitiin ijaaratanii maal keessa dhaabattee suuraa kaata yaake. Tiraaktarii amma wannoo Shaashamannatti wannoo waajjirri qonnaa qabu tokko argitanii mootummaa miti qabite bar uummata irraa birrii guuranii walitti achi kaayanii. Isumaayyuu duubee itti gurguratan waan masaanii. Shariikaa tiraaktarii jechuudha mana amma waajjira qonnaa Shaashamanne isa san argitaniimi baay'ee tiraaktara baay'ee san qabeenya isaanii sitti fakkaatin qabeenyuma hawaasa saniiti. Akka waan ofii fideetti hawaasan as falaarraa hawaasan sodaachisaa jechuudha argitanii. Kana egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon qabatamaan har'a nuti isiniif qabnu kana fakkaata. Odeeffannoo keenya irratti qeeqa tokko yoo qabaattan soba tokko qabaattan nu qabuu dandeessu soba tokko kan hin qabne odeeffannoo kallattiidhaan namarraa odeeffannee osoo hin taane kallattiidhaan bakka ta'amerraa odeeffannee kan isin biraan kennu ta'a jechuudha. Ani immoo Reedii Adam Tube
namoonni akka tasaa YouTube chaanaalee kiyyaa faarii taatanii dhufta yoo jiraata subscribe gochuun irraanfatina. Kana qofaa miti viidiyoo keenya like gochuun baay'ee nu jajjabeessa waan ta'eef like godhaa. Turtiin har'a qabnu kana fakkaata. Nagayaan nuuf tura. Fayyaa ta'a.